Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Kasaafisaan darbuu biyya isaanii keessatti argamu ibsan. Vaayirasichi haaraan kun amal jijjiiratee dhufee ka jedhan vaayirasii duraan beekamu irra bifa dabarfamuun haqqabu himan. Kanaan wal qabatee Ingilaandi, Iskootlaandii fi Weelsitti tibbayyaan qillee dhorkaan cimaan akka kaa'amu taasisan. Biyyoonni Awurooppaa dhorkaa imalaa UK irraa kaanii jiran. Oduu dhukkuba kanaa maaliif yaaddoo ta'ee Zalaalem Taadessaa nutti hima. Vaayirasiin amala jijjiiratee dhufe kun hedduu sodaa uumuutti jira. Garuu akkuma beekamu vaayirasiin duratti Wuhaan Chaayinaatti argame kan kutaalee addunyaa hedduutti argamaniin waliin fakkaatu. Vaayirasiin haaraan kun jalqaba kan mul'ate fulbaana keessa ture. Sadaasa keessa garuu namoota Londanitti vaayirasichaan qabaman keessaa harki tokko arfaffaan vaayirasii haaraa kanaan kan hubaman ta'ani. Walakkaan muddee keessas gara harka 2/3 ol siqe. Vaayirasiin haaraan kun baay'inaan kan argamu London, kibba bahaa fi baha UK'ttidha. Baay'inni namoota vaayirasichaan qabamanii kutaalee biyyattii biroo keessatti dabalaan jiru. Biyyoota addunyaa garaa garaatti namoonni hedduun kooroonaa vaayirasiin qabamuu hordofee lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii miiliyoona 76.8 ga'eera. Vaayirasiin haaraan kun eessa akka dhufe hin baramne garuu yaaddoo ta'eera. Ibsi ammaaf kennamuu danda'u vaayirasiin haaraan kun nama dandeettii dhukkuba ittisuu laafaa qabuu fi vaayirasicha qolachuu dadhabeerraa akka ka'edha. Inumaayyuu qaamni isaanii bakka wal hormaata vaayirasichaa ta'uu ni malu. Vaayirasichi wantoota sadii beekamtii argachaa jira. Gosoota vaayirasichaa warra kaan caalaa saffisa cimaan bakka bu'aa jira. Jijjiiramni agarsiisu vaayirasichi akka irratti xiyyeeffatu godheera. Akkasumas jijjiiramoota sunneen keessaa muraasni seeliiwwan caalaatti akka miidhan laaboraatoorii keessatti mirkanaa'eera. Dhimmoota kunneen walitti yoo finnu vaayirasichi salphaatti akka tamsa'u agarsiisuu danda'u. Odeeffannoo ministeerri fayyaa biyyattii haga ammaatti qabuun gosti vaayirasii kun kan kanaan duraa caalaa balaafamaa ta'uu fi talaalliiwwan kooroonaa vaayirasii haaraan as ba'aa jiran kan dandamatu ta'uusaa ibsan. Talaalliiwwan qaama vaayirasichaa hedduu akka haleelaniif kan shaakalan yoo ta'u vaayirasichi haga ta'e bifa jijjiiratullee talaalliin ni hojjeta. Itoophiyaa fi Sudaan wal dhabdaangaatti uumameen mariin furuuf borak wal gahaan ibsam. Torbaan dabree walitti bu'iinsi uumameen gam Sudaanitti loltoota irraatti miidhaan dhaqqabuu miidiyaalee biyyaa gabaasaa turan. Gamkaaniin durtaan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakiin Opereeshinii waraanaa Itoophiyaa naannoo Tigraay fudhattee bir dhaabbatan. Muusaa Faakiin kan dubbatan yaa'ii ariifachiisaa hariiroo misooma biyyoota bahaa Afrikaa Jibuutii taasisirraatti ammayyuu ittaana gabaas qaba. Guyyaa kaleessaa hooggantoonni biyyoota gaanfaa fi baha Afrikaa Jibuutitti wal arguun dhimmoota waloo irratti marii gaggeessaniiru. Mariin tibbanaa muddamni garaa garaa yeroo biyyoota gidduu mul'atetti taasifame. Opereeshinii waraanaa mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti gaggeesse dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa deeggaraniiru. Dura ta'an komishinichaa Muusaa Faaki Mahamat mootummaan Itoophiyaa tokkummaa fi tasgabbii biyyattii mirkaneessuuf kutannoodhaan tarkaanfii fudhatee jedhaniiru. In Ethiopia, the federal government took bold steps to preserve the unity. Mootummaan federaalaa tokkummaa fi tasgabbii akkasumas olaantummaa heeraa kabachiisuudhaaf kutannoodhaan tarkaanfii fudhate. Kun dirqama seera biyyoota hundarraa yoo eegamudha. Haa ta'u malee lolli Tigraay keessaa namoonni hedduun akka qeerraa buqqa'an godheera. Egaa dhimma deeggarsa namoomaa irratti Itoophiyaa bira akka dhaabatuuf yaada dhiyeessina. Keessumaa xiyyeeffannoo ijoo baqattootaa fi kanneen qeerraa buqqa'aniif kennamuu qaba. Particular attention should be paid to refugees and displaced people. Kana dura ta'an dhaaba TPLF yeroo lolli Tigraay eegaletti gamtaan Afrikaa dhimmicha araaraan akka xumura argatu Muusaa Faaki Mahamatitti xalayaa barreessanii ture. Mootummaan Itoophiyaa kun dhimma keessooti akkasumas birmadummaan biyyaa kabajamuu qaba jechuun rakkinichi araaraan akka furamu gaaffiilee dhiyaateef diduun ni yaadatama. Yaa'ii kanaan booda ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti hooggantoonni biyyoota miseensota IGAD tarkaanfii fudhatame hubachuu isaanii fi Itoophiyaa deeggaruuf kutannoo isaanii waan ibsaniif galata guddaan dhiyeessaa jedhaniiru. Lola Tigraay baqachuun yeroo ammaa lammiileen 50,000 ol ta'an biyya ollaa kan taate Sudaanitti baqatanii dahataniiru. Kun osoo kanaan jiru torban darbee gaafa kibxataa milishoonni Itoophiyaa haleellaa raawwachuun
miidhaan dhaqqabu mootummaan Sudaan ibsee ture. Akka gabaasa miidiyaalee Sudaanitti haleellaa raawwateen yoo xiqqaate ajajaa waraanaa dabalate loltoonni 4 ajjeefamaniiru. Dhimma kana mootummaan Itoophiyaa kan mirkaneesse yoo ta'u tarkaanfiin fudhatame garuu wantoota seeraan ala ta'an osoo dalaganiitii jechuun ibsee ture. Walitti bu'iinsa kibxataa booda Sudaan loltoota gara daangaatti buutuun ishee gabaafameera. Ministeerri muummee Abiy Kamiisa darbe walitti bu'iinsa daangaa biyyoota lamaanitti mudate itti dhiyeenyaan akka hordofaa jiranii fi karaa nagaan akka furamu akka fedhan ibsanii ture. Marii Igaad guyyaa kaleessaa taasifamee biratti kan wal argan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdok walitti bu'iinsa daangaa kanarratti mari'ataniiru. Bulchitoonni lamaan guyyoota 7 keessatti yeroo lammataa kan wal argan yoo ta'u dhimma daangaa wal qabatee dhimmichi mariin akka xumuramu waliigaluu isaanii ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti daayirektarri dhimma biyyoota ollaa Itoophiyaa fi Igaad kan ta'an አምባሳደር ፍስሐ ሻውል ሚዲያ biyyaalessaaf himaniiru. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ውይይት ያደረጉት ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብደላ ሐምዶክ Ministeerri muummee keenya marii kan taasisan ministeera muummee Sudaan Abdallaa Hamdok waliin marii gaarii ture. Walumaa gala haala daangaarra jiru tasgabbeessuun akka barbaachisu akkasumas torban kana biyyoonni lamaan wal arganii dhimmicha akka furmaatatti tolchan walii galaniiru. Baha Sudaan bulchiinsa Alqadariif daangaa Itoophiyaa daangessuun lafni bal'aa qonnaaf oolu biyyoota lamaan erga wal dhabsiisuu eegalee bubbuleera. Baatii caamsaa darbellee walitti bu'iinsa uumameen loltoota dabalatee lammiileen Sudaan 10 lubbuu dhabuu biyyattiin ibsitee turte. Mudannoo sana hordofees bulchitoonni biyyoota lamaanii rakkoo daangaa lamaan isaan gidduu jiru furuuf qaama ilaalee daangaa safaru hundeeffachuuf walii galuu isaanii ibsanii ture. Akka miidiyaan Sudaan Sunaa jedhamu gabaasetti mariin biyyoota lamaanii guyyaa boruu jechuunis kibxata ni taasifama. Waajjirri ministeera muummee biyyattiis ibsa baaseen mariin boor ta'uu himuun isaa gabaafameera. Marii hariiroo misooma biyyoota baha Afrikaa Igaad irratti hariiroo dippiloomaasii Keenyaa waliin qabdu adda kutuuf kan murteessite. Soomaaliyaan kaleessa erga marii taasisanii booda hariiroo dippiloomaasii isaanii itti fufuuf walii galuun isaanii ibsameera. Marii kaleessaa irratti dhimmoonni wayita'oo ka'an irratti mari'atamullee dhaabbatichi ibsa baaseen beeksise. Mootummaan Itoophiyaa opereeshinii waraanaa baatii dabre gaagesseen dhaabbati TPLF fi buufata waraanaa haleellaa gaagessee jedhee aangoo irraa buqqise. Lola kan keessatti lammiilee nagaa irratti badiin akka raawwate walii machaa turan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed opereeshinii kanaan lammiileen nagaa tokkolleen hin doone jedhee paarlamaa dubbate. Jiraatonni magaalee dubbifne garuu kan hin falman. Guyyaa waraanii magaala Maqalee to'atee meeshaa waraanaa dhukaafamaa tureen namoonni mana isaanii kireeffatan 4 du'uun isaanii dabalatee kan madaa'u namni BBC'n dubbise hime. Gaataami hadiid biratiu boriiri imaxii waa'inna kaa'uu taabacalti gazaayile. Meeshaa waraanaa cimaatu gara keenya dhufe nu rukute. Dallaa keenya keessaa namoota 11tu miidhame. Kanneen keessaa 4 du'aniiru. 7 madaa'an. Anaa fi haati warraa koo rukutamneerra. Mucaan koo tokkos rukutameera. Tokko kan mana kireeffatte jiraattu immoo harki cabeera. Kaan miilli rukutameera. Isheen sadaffaa immoo harmaa fi fuula ishee irratti miidhamte. Kanneen du'an 4 kireeffattoota yoo ta'an abbaa warraa, haadha warraa akkasumas ijoollee isaanii dubartii 2tu du'e. Ilmi isaanii tokko garuu lubbuun ooleera. Ani haadha warraa kiyya waliin mana yaalaa deemeera. Kaanis hospitaala seenaniiru. Kanneen itti cime qofa ciibsu. Kaan qoricha barbaada jedhanii nuuf barreessan. Garuu qorichi hin jiru. Sirreeffamtoonni hidhaa bahan magaal saamuu fi waraanii nyaata isaan gaafachuu jiraatonni himan. Dooktorri magaal Maqalee gaafa waraanii mootummaa Maqalee to'ate reef namoota gara hospitaala fidaman 7 ganam 15 galgal keessa waliigalaatti 22 lakkaa'am jechuun BBC'tti himan. Intalli ministeerri muummee kadurii Mallas Zinaawii hidhamu haatiisii Azeb Masfin BBC timt Samahal Mallas naannoo Tigraay magaal Maqalee qabamtee jedhan. Obbo Mallas Zinaawii waggoota dheeraaf erga Itoophiyaa bulchaa booda waggoota 8 dura lubbuu dhabe. Akka giftii dureen duraanii aadde Azeb Masfin BBC timaniitti Samahal kalee humnoota nageen mootummaatiin magaal Maqalee qabamte. Saara timaalum shidhir sa'aat mishtaa misheetiin afaliixna. Hidhamuu ishee kaleessa galgal nagee. Maaliif akka ishee hidhan hin beeku. Qaamni hidhamuu ishee irratti ibsa dabalatanaaf kenne hin jiru.
Sanbata darbe qondaalli raayyaa ittisa biyyaa tokko akka barbaadamtu natti himee ture. Maaliif akka barbaadamtu garuu natti hin himne. Intalli koo ejjennoo siyaasaa qabaachuu malti garuu miseensa paartii miti. Gahee hooggansaas hin qabdu. Deeggartuus miti. Waan intala koo taate qofaaf osoo hin taane harka dhibba nan mirkaneessa dhugaan jiru kana. Jireenyi isii magaal Finfinnee akka taa'e Samahal akkamiin gara magaal Maqalee deemtee haadhi isii Azeb Masfin gaafan. Dabalataan intalli isaanii waliin ilmi ajaju waraana duraanii hidhamuullee himan. ዝኸደት ንናይ ኣቦኣ መጽሓፍ ናብ ቲያትር ዝተቐየረ ነይሩ Kitaaba abbaa ishee tiyaatirratti jijjiirame eebbisiisuuf ture garee miseensota hedduu qabu waliin gara Maqalee kan deemte. Balaliin waan haqameef yeroo karoorfametti deebi'uu hin dandeenye. Kana tikeetii xiyyaaraa ishee irraa mirkaneessuu ni danda'ama. Barii ishee fi ilma Hayyaaloom Arayaa Birhaana Masqal Hayyaaloom jedhamu waliin akka fudhatan ijoollee waliin turan natti himaniiru. Angaawotarraa maaliif akka hidhamte gaafachuuf yaalee deebii hin arganne. እዚ ይኹነኩም ኣይክእልን Intalli ministeerii muummee duraanii maaliif akka to'atamte baruuf pireesekretaarii abbaa alangaa Itoophiyaa obbo Awwal Sultaan akkasumas dubbii hima poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bira mirkaneeffachuuf yaallus waa'ee dhimmichaa wanti beekan akka hin jirre himan. Dubartiin gan 32 Samahal barabbaan isii mootummaa dargii waraanaan fonqolchuuf lol gaggeessaa ture Suudaan magaal Kartuumii dhalatti. Do'abba isiitiin booda sagantaawwan hojii ministeerii muummee duraanii Mallas Zeenaawii yaadachuuf qophaa'an irratti fi waltajjiiwwan siyaasaa irratti dhiyaachuun yaada kennuu ala. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Jibuutii keessatti kan gaggeeffame walga'iin IGAD dhimmootii yeroo irratti kan fuulleffate ta'uun ibsameera. Dhimmi Itoophiyaa keessaas ajandaa ta'uun kan irratti dudubbatame yoo ta'u duula waraanaa mootummaan federaalaa Tigraay keessatti gaggeessee ture itti dhiyeenyaan kan hordofaa ture Koomishinni Tokkummaa Afrikaas ejjennaa isaa ifa godheera. Sirna baniinsa walga'ii kanaa irratti haasawaa kan dhageessisan dura ta'an Koomishina Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii akka jedhanitti. In Ethiopia, the federal government took bold steps to preserve the unity, stability. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa tasgabbii fi tokkummaa biyyattii eegsisuuf akkasumas tarkaanfii murannoon guutame fudhate. Kun immoo biyyoota kamiifiyyuu seera qabeessaa jedhan. Dubbii himaan ministeerii dantaalaa Itoophiyaa Dinaa Muftii ejjennaan Gamtaa Afrikaaf kan IGAD yaada miseensotaa kan calaqqise ture jedhan. ሙሳ ፋቂ ካሉት ጋር የሚስማማ አንድ አይነት ፖዚሽን ነበራቸው ማለት ነውና ስለዚህ isa Muusaa Faakiin jedhan waliin ejjennaa wal simatu qabu turan kana akka milkaa'ina dippiloomaasii guddaatti ilaalla. Seera kabachiisuuf tarkaanfii Itoophiyaan fudhattes deeggaran jedhan. Walitti bu'iinsa Sudaanii fi Itoophiyaa keessaa kan ilaaleenis ministeerawwan muummeen kan biyyootii lameenii mari'atanii kallattii kaa'uu isaanii ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru. Walga'iin kun dhimmootii kanneen biroo irrattis dubbatee xumuramuusaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Weerara hawaannisaa fi tarkaanfii waraanaa seera kabachiisuuf mootummaan federaalaa fudhateen kanneen 100,000 hedduu lakkaa'aman jiraattonni naannoo Waajjaaf Xummuuggaa gargaarsa tattamaa kan nyaataa kan isaan barbaachisu ta'uu bulchiinsi yeroo hundeeffame hubachiisee jira. Haga ammaatti dhaqqabuun kan danda'ame kanneen 45,000 hin caalle qofaa jedheera. Qonnaan bulaan barana midhaan galfateen qabu yeroo dheessanii ba'anis waan harkatti qabatan akka hin qabne jiraattonni ni dubbatu. Kanaafis harka namaa eeguuf dirqamne jedhu. Bulchiinsi yeroo aanaa Waajjaa Xummuuggaaf dhaabbateef itti gaafatamaa akka ta'an Mulugeetaa Asmaamaw rakkoon jiru walxaxaa fi dhiibbaan inni qalbii uummataa irratti geessises jira jedhu. Gandeen aanaa kanaa 15 keessaa warra hiyyeeyyii isaan dhumaa ta'aniif mootummaan federaalaa gargaarsa qamadii kennaa kan jiru ta'uu ibsan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Kutaalee Eertiraa hundumaa fi naannoo baadiyyaa tokko tokko keessatti namoota seenaa imaluu hin qabaanne irratti vaayirasiin koronaa argamu gareen dhukkubicha ittisuuf hundeeffame beeksisee jira. Kibxata muddee 13 barii kaasee sochii ugguruuf karoorra akka jiru muddee 12 labsamuuf jira. Tajaajilli nageenyaa fi hojii misoomaa eehama qaban irraa kan hafe guutummaa Eertiraa keessatti sochiin kamiyyuu dhorkaadha. Lammiiwwan biyyattii marti kana hojiirra oolchuuf dirqamni kan irra jiru ta'uu gareen kun hubachiisuusaa Birhaana Barhee Asmaraarraa gabaaseera.
Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gaazexeessaa Daawit Kabbada haal duree tokko malee battalumatti akka hiikaniif kan gaafate koreen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n miseensota pireesii kanneen ta'an doorsisuun akka dhaabbatuufis gaafateera. Sadaasa 30 bara 2020 poolisoonni federaalaa gaazexeessaa Daawit kan hidhan yoo ta'u gaazexeessaan kun oduu gama marsariitiin dhiyaatu Awuraambaa Taayims jedhamuuf gulaalaa ta'uun hojjeta. Daawit yeroo qabametti hiriyoota isaa waliin mana nyaataa kan Finfinnee keessaa ture jechuudhaan obboleessi isaa kan Ameerikaa keessa jiruuf haati warraa Daawit Tigist jedhamtu CPJ'f barreeffamaan dhaamsa ergan. Poolisiin federaalaa gaafa muddee tokko mana Daawit sakatta'anii barruulee meeshaa sagalee waraabu kitaabota bilbila harkaa CD fudhataniiru jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsiif Seenetni lammiiwwan Ameerikaa sababa vaayirasii koronaan rakkoon isaan mudateef kan oolu gargaarsa doolaara biliyoona 900 wiixata har'aa sagalee irratti kennu jedhamee eegama. Gargaarsi hagamii kennamuu qabaa eenyuuf immoo kennamuu qabaa isa jedhu irratti torbanneenii fi Deemokiraatonni fi Riippaabilikaanonni wal falmaa eega turanii booda sadarkaa kanarra ga'ame. Yeroo dhukkubi COVID hammaataa jiru kanatti Yuunaayitid Isteets keessatti namoota dhukkuba kanaan qabaman miliyoona 18 ta'uu jedhameera. Guyyaatti kanneen qabaman immoo 200,000 caalaa kan jiran yoo ta'u haga ammaatti Ameerikaa keessatti kanneen du'an 337 ga'ee jira jechuun Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins gabaasee jira. Hoogganoonni Seenetaa fi mana maree dilbata kaleessaa galgala akka labsanitti namoota hedduuf doolaara 600tu kennamaa kunis kanneen waggaatti galii doolaara 75,000 argataniif ta'uun ibsameera. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Johnson har'a koree yeroo rakkoof hundeeffameef waa'ee imala gara Biriteen seenuu fi Biriteen irraa ba'uu kan ilaaleen teessumaa fe'umsa irratti ibsa kennuuf jiru. Dilbata kaleessaa biyyoonni Awurooppaa giddugaleessa bahaa hedduun balalii Biriteen irraa ka'e ugguranii jiran. Sababiinsaas vaayirasiin koronaa Biriteen keessatti bifa jijjiirrachuun baatii kana keessa ariitiinis faca'aa akka jiru ega labsamee booda. Faransaayiin balalii xayyaaraa fi fe'umsa ergamu mara dilbata kaleessaa kaastee sa'aatii 48f uggurtee jirti. Kunis imala baaburaa gara Biriteen geessuu fi buufata doonii Doover dabalata. Kana malees dooniiwwan fe'umsa baatan ittisaa akka jirtu ta'uun beekameera. Vaayirasiin koronaa bifa jijjiirrate kun Xaaliyaanii keessatti argamu ministiriin haajaalaa biyyattii dilbata kaleessaa beeksanii jiru. Tallaalii dhukkuba COVID inni gosa lammataa har'a Yuunaayitid Isteets keessatti kennamuu jalqaba. Aangawoonni fayyaa kan federaalaa eenyu marsaa isa lammataa kana dursee argachuu akka qabu qajeelfama haaraa baasan. Gareen gorsa kennu kan waaltaa ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets sagalee 13-1 ta'een dilbata kaleessaa akka murteessetti namoota Ameerikaa keessaa kanneen umriin isaanii 75 olii fi hojjetoonni eegumsa fayyaa kan dhukkubichaaf saaxilamuuf toora jalqabaarra jiran tallaalii kana sadarkaa duraatti fudhatu. Namoonni hojii balaa ibiddaa ittisuu irratti bobba'an poolisootaaf barsiisonni, hojjetoonni waajjira mana poostaa, hojjetoonni tajaajila uummataa fi kanneen oomisha nyaataaf qonnaa irratti bobba'an akkasumas warshaalee fi suuqilee waan nyaatanii fi dhugan itti gurguran keessa namoonni jiraatan kan argachuuf jiran ta'uun beekameera. Oduu ispoortii har'aaf gara sooraatti. Fayyadamu oduu ispoortii addunyaa gabaabduu sanitti. Amala afadabii ispoortii jaalala. Federeeshinii kubbaa miilaa Afrikaa biyyi Gaambiyaa amala afadabii ispoortii irra dhabee jedhetti $100,000 adabe. Jarkana gaaf gareen kubbaa miilaa Gaaboon biyyi isaanii dhufanii amala afadabii ispoortii dhoowwatanitti waan tolchuun mal tolchan jedhanitti adaban. Akka jarkan silaa simachuu malletti simannee jedhaniitiin adaban. Gaaboon gaafas dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa bara 2021tiif qophaa'uu fi dhuftee jennaan amalitti hammaatanii jedhaniitiin adaban. Bakka buutoota kilabii Gaaboon gaafas Gaambiyaa dhufanillee diixxu yuuraatii ba'uu dhoowwanitti ala bulchan ganamachi yaane. Dubbiin sun eegii leenjii isaan kubbaa miilaa English Premier League fi taphataan Gaaboon Pierre Emerick Aubameyang waan kan addunyaatti meen duubatti addunyaan waan kan hubatteetiin warrallee adabde. Yoo federeeshiniin kubbaa miilaa biyyi sunii ganna lama keessatti amala qajeelfate $50 irra bu'anii fedhan.
English Premier League itti guddaan kilabii Arsenal Mikel Arteta kilabiin isaa bara kana guddoo yaratteetiin mo'amtullee kilabii tan dhiisee biraan deemuu jedha. Gunners tapha bara kan taphatan torba keessatti 5 mo'amtee 2 wal qixxee baate. English Premier League keessaa 15 soor jirti. Dhiiseetiin deemuuf herregaayyuu hin qabu jedha Artetaan. Wannan mataa keenya jira waan qajeelchuu malee jedha. Nam kana muddee bara 2019 keessa qaxaratan. Taatullee kilabiin isaa buqi buusuutti hin jirtu guddoo mo'amuu jirtillee. Ganna kana keessa gudduun dhibamee jedha taphatan kubbaa miilaa addunyaa beekamaan Lionel Messi kilabii Barcelona dhiisee deemaa jedhetti ammoo hin taaneef guddoo yaaddessitellee agayida barteessila kilabii isaa Barcelona dhiisee deemuuf jedheetiin kontiraatii isaa waan hin dhumatinii fi ba'uu hin dandeenye yoo ba'u fedhammoo kontiraatu duraan baasanii faan keessa horii miliyoona 100 deebisuufi male amma inni cuftii ayyuu dabarte akka dansaa jiraa jedhu. Messiin gaaf kilabiin isaa guyyaa dheengadda Valencia waliin taphattallee goolii tokko galfatee deemuun deemeetiin goolii 143 galfateetiin taphataa Biraazil ka duriitiin wal qixaa'e. Pele taphuudhaan sorba irratti goolii 9 galfatee jechuudha. Kontiraatii isaa baraniin dhumata achiin dubatti ammoo waan miiraaf garaachiisaa fedhe ta'uu danda'a. Kilabii fedhe galuu danda'a. Taphattoota kubbaa English Premier League keessa taphataan Newcastle Alan St. Maxine fi leenjisaan kilabii suni Jamal Lascelles koronaa fuudhaniitiin guddum rakkachuu jiran. Yoon fayyan akka dorgommii deebanillee ammatti hin beekamne. Jara kun warra gaaf koronaan laf dhufu hanfuur keessa tokko. Tumaan tapha Newcastle fastanillee dhaabaniitiin istaadiyoomillee cufan. Akka manaajerii jara kana jedhe jara lamaanuu akka jajjaba keessa jiru guddoo rakkatellee. Federeeshinii waldaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA'n baranaa taphataa garee Bayern Munich Robert Lewandowski taphataa kubbaa miilaa jajjabaa jedheetiin maqaa baase. Taphattuu kubbaa miilaa kilabii English Premier League garee dubartii keessatti durii Lyon taphattu Lucy Bronzell akkuma faana taphattuu jajjabduu bara 2019 fi bara 2020 jedhee maqaa baase. Ganna sadeen dhufaatti akka karoora Instituutii Teknooloojiitti Itoophiyaan saatalaayitii akka hawaatti ergiti. Ganna tokkoon dura saatalaayitii ETRSS1 jedhan ol ergiteetiin halee kabajatte. Saayidaamtoon nu erge. Daarektarri olaanaan Instituutii Saayinsii Hawaa fi Teknooloojii Obbo Abdiisaa Yilmaa akka ibsanitti waggoota 10 itti aananitti Itoophiyaan saatalaayitii tajaajila garaagaraa kennuu danda'an 3 gara hawaatti furguggisuudhaaf karoorfatteetti. Bara darbe saatalaayitiin Itoophiyaa kan jalqabaa kan taate ETRSS1 gara hawaatti ergamteetti. Saatalaayitiin kunis turtii waggaa tokkootiin bu'aa buusteetti jechuun Daarektarri olaanaan Instituutichaa Obbo Abdiisaa Yilmaa ibsaniiru. Saatalaayitiin ergine booda waggaa tokko tureera. Waggaa tokko kana keessatti ji'a lama jechuun amajjii fi guraandhala kan itti fayyadamne maali kan itti fayyadamne wannoo saatalaayitii bakkee isheen jirtutti akkaataa isheen hojjechuu dandeessutti teest gochuu irratti xiyyeeffannee turne sana booddee garuu deetaa fudhachuudhaan deetaan sun fakkiin saatalaayitiin kaaftee ergitu sun hojiirra akka oolu yaaliin godhameera jechuudha. Gama kanaan dhaabbilee adda addaa kan mootummaas kan dhuunfaas keessumattuu yuunivarsiitii fi dhaabbilee qo'annoo adda addaa ragaa kana akka itti fayyadaman waliigaltees mallatteessuudhaan yaaliin godhameera jechuudha. Ammatti dameen saayinsii hawaaf teknooloojii kana gara dinagdeetti sadarkaa barbaadamuun hiikuun hin danda'amne kan jedhan daarekterichi fuulduratti madda galii taasisuudhaaf hojiin eegalameeraa jedhan. Gama dinagdeetiin faayidaa guddaa akka argatu gochuu irratti baay'ee hojjenneeraa jennee hin gamagamne jechuudha. Kanaan booda keessumattuu Instituutii Geospatial Information jedhamu waliin taane ragaan kun akka bal'inaan hojiirra oolu ni hojjenna jechuudha. Erga jalqabnee irraa kaasee yoo ilaalle biyyoota ollaa jiran keessaa yoo wal madaalle Itoophiyaan haala gaariidhaan tarkaanfachaa jirti karaa kanaan jechuudha. Garuu immoo biyyoota guddatan waliin wal bukkee goonee yommuu ilaallu immoo waan hedduu hojjechuu nurra jira jechuudha. Seektariin kun guddatee faayidaa guddaa akka kennu achirratti kaa'ameera. Fakkeenyaaf Instituutiin kun gama teknooloojiinis ta'ee gama humna namaa leenjisuudhaanis in hojjeta. To'annos kan hojjetu Instituutii kana qofa. Kanaaf gara fuula duratti humna namaa horachuu irratti xiyyeeffatee ni hojjeta. Dhaabbileen lammaffaa immoo biizinasii irratti ni hojjeta. Kana jechuun sharafa alaa argachuus carraa hojiis uumuu irratti ni hojjeta jechuudha. Dhaabbilee dhuunfaas akka itti hirmaatan gochuun ni danda'ama gama kana. Inni sadaffaan immoo to'annoo irratti xiyyeeffatee kan hojjetu ni ta'a jechuudha. Kanaaf mul'ata nuti qabnu waggaa 5-10 keessatti sadarkaa Afrikaatti dursaa taanee argamuudha jechuudha. Waggoota 10 itti aananitti saatalaayitii gara hawaatti ergaman 3 keessaa tokko kan tajaajila odeeffannoo fi biroodkaastiif oolu akka ta'es ibsameera.
Saatalaayitiin lammaffaa bara kana Itoophiyaan hawaatti erguudhaaf karoorfattee turte muddee 10 bara 2013 kan furguggifamuuf qophoofte turte. Garuu sababa haalli qilleensa jijjiirameef hin milkaa'in hafeera. Guyyaan saatalaayitiin kun itti furguggifamtus fuulduratti siqeeraa jechuun obbo Abdiisaan ibsaniiru. Sagantaa kabaja waggaa tokkoffaa saatalaayitii Itoophiyaa ETRSS1 irratti namoota damee saayinsii hawaa fi teknooloojii guddisuudhaaf gumaacha taasisaa turanii fi taasisaa jiran dargaggootaa fi warreen buleeyyii ta'aniif Inistituutiin Saayinsii Hawaa fi Teknooloojii beekamtii kenneeraafi. Daayiriktarri olaanaan Inistituutii Saayinsii Hawaa fi Teknooloojii obbo Abdiisaa Yilmaa akka hubachiisanitti teknooloojii guddisuudhaan cinatti dameen kun carraa hojii uumuu sharafa alaa biyyattiin baasaa turte hambisuun galii ofiisaa akka uummatuu fi sharafa alaa akka biyyattiidhaaf argamsiisuuf damee kanarratti xiyyeeffannoodhaan Sasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii.